kan keenaaf erga Ayyee bakka waan gara keessatti hin si dubbisu anas si mijeessa. Waan akka rakkoon qabu kunnaa ta'ee jira. Gara keessatti waan akka wal dubbifnaa. Kanaafuu yoom walaa dubbifnu? Yoom isitti tolu? Ammayyoo barbaadde rakkoon qabu ani jechuun ani waan tokko irra maali guyyuma guyyaadha waanuma kana cuunfaa oolla waan tokko irra ga'uun barbaada bakka. Ati karaa keessatti si dubbisuudha miti yaanni Viidiyoo kee tokko wallaahi guyyaa kana miira keessa seenee waan baay'ee dalagaa ture. Viidiyoo waan baay'ee illee maxxansuudhaaf yaadaa ture si galee. Viidiyoo maali? Kanaaf waan baay'ee illee maxxansuudhaaf yaadaa ture yoo tiktoka kiyya kana jala seentee dhageette jechuudha. Maal? Tiktoka kiyya kana jalatti waan maxxanse yoo agartee jiraatte miira keessa seenee waan maxxansee ture. Garuu reefii tanaa laayivii irra ture ani. Dhageeffadhu kaa. Reefii tana laayivii irra ture sagaleen kiyya hin jiru. Si dhaga'u jira bar maaliin Gammachuu guddaa qaba. Wallaahi laziim gammachuu guddaa qaba amma. Dhugaa sitti Maal? amma gammachuu guddaa qaba. Dhageeffadhu. Harka kennuu keetitti baay'ee gammadee jira. Wayi gudi. Isaan harka kennuu fi harka kennuu dhabuu miti bar amma aniyyuu suma kanayyuu si baruudhaan fedha beektee tokkoffaa irratti ati akkaawuntii kan keetiin na dubbisuudha. Si galee malee akkaawuntii kiyyaan Bakka waan itti wal dubbisnu gara duubatiin sii godha dhageeffadhu. Sun rakkoon qabu. Garuu viidiyoo kee ilaalee viidiyoo ati maxxansite baay'ee natti tolee jira. Namoota duraan yaada kee hubatin illee yaadni namootaa kun sin baasu yaada sin jedhu kana si baasa uummanni kunis sin baasu sirri uummanni si jaalatu hin jira. Waan kana ka irra caalan isaanii wajjin hin dubbatin asii achi hin gorin maaliif ka siin jechaa turan sun maaliif akka isaan siin jechaa turan hin beekaa jechuudha. Dhageeffadhu ka piliis na dhageeffadhu daqiiqaa muraasa walii gallee tadda deemna. Walii gallee tadda deemna piliis na dhageeffadhu. kun qeerroodha jedhe kun afarsoo jedhe kun maaloo jedhe kun qaadii jedhe kun maaloo jedhe su yaane. Na dhagaye. Baqam dhiifamata kan barbaadu jiru. Dhagaye kanaan dhageeffadhu sitti ma walii galla. Amma walii gallee jirra. Wanni gammachuu guddaan itti qabu tokko uummata kanaaf dheengaddallee waadaa seenee ture. Ati wayitan dubbannu na jaalan dubbatiniiti na dhageeffadhu eegasi carraa seenisa. Ammoo dubbadhu waluma qixa dubbannaa sodaa kan keen qabu. Laal dheengadda maal siin jedhan uummata bal'aa irratti harka micciiree fidaa isiniin jedhe Oromoo. Qasaman billaahi harka micciiree fidaa isiniin jedhe harka micciiree akka fidu abdii guddaa qaba garuu gara keessatti wal dubbifna. Yaada yeroo namni asii biraa ba'ee fakkeenyaaf gastii namni sitti ol koree maal gootaatti dheekta maal gootaa keessan dubbifta midhaan biyyoo siin jedhan yaada kee akka hin jijjiirredha yaadni si baasu yaada amma qabatte kanaa fi amma qabatte kana qofa sitti hima. Anallee gara biraatti nan dhuufin anallee uummata kana biratti nan jibbisiisin. Ani akka jibbamtu bareen barbaanne bargaruu akkaawuntii kan keetiin na dubbisiisin jechuun jira malee ani namni si ajibbus jechuutti hin jiru. Ati anaaf illee gaafa yaaduu qabda bara isheenyu jedheetiin si dubbisa qo'e. Ila uummanni addana jiran kuni guutuun isaanii na arrabsan dhugaa sitti hima. Fiqiriin uummataa si bira jira malee ana bira hin jiru. Dhageeffadhu. Wallaahi lazim. Fiqiriin uummata kanaa haga firii xaafii na bira hin jiru garuu uummata kana waan godhe hin qabu. Sababa makeetirraan jechuudha. Anammallee taanaan hin beeyta. Keessan waa baay'ee sitti himee jira. Ani qaama si duuba jiru san barbaadarra caalatti keessan na dubbisii. Naaf goote yaani kaatee dhuftee feesbuuka kan koo haa gootee tiiktookii kan koo keessa seentee namni biyya ormaa jiru maatiin qabu firaan qabu maatiin isaa firri isaa wanni hundi isaa bilbila isaatti siif gale. Akkana gootee yaani si miidhuu barbaadee miti uummata biratti jibbame ati akkana taate akkas taate naan jetta yaani anaaf waan gaarii goote. Bara natti nama baay'een na beeka beektaa haga keetii namni na beekuu baatus nama baay'een na beekan dhugaa sitti hima. Asoo amma gadi ba'ee viidiyoon baya garuu waan kana xumuree gadi ba'e jechuudha. Namoonni akkamitti na aarsa namoonni akka kalee akka fakkeenyaaf maqaa namaa dhahee lolaa ture barkalee gastii kee keessatti miira keessa seenee warroota ani ijaan arge wayita fuula kee duratti as ba'anii jedhanii dubbatan wayita san ani wayitan bara footoo isaanii viidiyoo gubbatti wanni koompitara gubbatti ilaalu acheetti na akka nama wanni natti caffaran warroota akkasii san jechuudha. Kanaafuu ammaati wareegama hundayyuu in kafalaa uummata kanarraa eega jette na wajjin kafaltaa gara keessatti sii dhufa. Wajjin hin kaffalu garuu immoo waan beekuu qabdu tokko wallaahi namoota jechuudha namni nama kan kiyya jedhu nama kan kiyya namni kun jedhu nama naaf yaadu nama naaf dhibbatu nama yeroo uummanni Oromoo hundi natti duulan garuu nama muraasa jechuudha. Kanatti dhiyaatee na bira jiru ture. Nama san immoo ati na jalaa isaatti duulaan ani wallaahi addunyaa kanarraa galuu naa wayyaa.
قالته والله هنيو الرجال التلال بنينا تفرت تكوني باين التوليجر أتولا اللي كيس ميسنجر مكيتي ويتوري ناس اللي وهي ده بدن الدبتين قبض والله دقا دبنا يا دوب بريد أما كدبتين كنا دبتشاتون قالوا قاستي رتو يتصرفن ريسكي كي هند فرتني أتي أكنتاي أتي أكنتاي أتي تيجين ديمين انت اللي دوراك كم انت ما كيسان دبفت ما الجتشو وانا نجتي سيقولوا بيخني ومالي بيخني وان كان جرمي برو أمم مال برباد وداعي واتك كسيتي مان أورمون لان أورمو مسيتي مان داعي أورمونا ما أنا مجلسي جانا أدي مسيتي مان داعي بان أورمو وان كاري سيندا لغا بده وان بدا سيندا لغونا اللي نجيبنا والله دوغا سنينجا غرو مار سيجتشو برباد أورمون غافنم نجورا سونتاني غافنم ندوه بروفايل نما كاتكجي غافنم نجورا سونتاني غافنم ندوه فولو نما غودي سديجي لما جي غافنم نجيرو يوكامو غافنم نميدامه ittiin foloo nama guddifatti jechuudha. Akkasuma foloo keellee gaafati duuti si guddifti. Amma warroonni gabbaasi waan fedhe haa fiduuti hin dubbatini dhiisi rakkoon qabu homa inni fidu takkayyuu jiru warroonni siin jedhan kun wallaahi warroonni nama hunda caalaa soo wanni tokko gabbaa'e sitti kofulan jara malee nama biraa tokko hin jiru. Qeerroo dhageessaa. Ati qeerroo dhumaan immoo ani har'uma kana maqaa qeerroo yoo dhageenye akkanumatti qeerrootti na shakkee jira ishee hin beekan maal akka ta'e. Boonii jedhi nama. Dhaggeeffadhu wallaahi dhaggeeffadhu dhugaadhaan sitti himaa jechuudha. Namoonni har'a ol baasii yookaan olaa baasu dantaa isaatii akka barbaade haa godhu waan akkanaa jedhanii waa namni jechuudha namni madaa'ee arge malee madaan nama tokko gaafa madaa'u agam tokko akka nama dhukkubuun beekan siif galee kanaaf jechuudha jechi namaa maal akka nama godhu jechi namaa agam tokko akka kaamilee nama cabsu agam tokko akka hiriyoota kan kee keessaa haamilee si cabsu agam tokko namni kun jechuudha namni onlaayinii irratti argitu kuni ati waan gaarii murii kan kee guutuu dalagdee waan badaa guyyaa takka dalagdee waan gaarii san hunda fudhatee deema siif galee waan xiqqoo guyyaa takka dogongora xiqqoo dogongortee umurii kan kee guutuu waan gaarii hojjette san si jalaa fudhatee deemaa jechuudha. Kanaaf jennaan ani uummanni kunillee haa baasu samiin haa ba'u dachiin haa buusu akkana akkas warroon jedhani wallaahi ani namni tokkollee akka miidhamu hin barbaadu miidhama sanatu arge jechuudha. Isiniin nama maal akka gootan nama akkamitti akka nama madeessitan akkamitti akka nama arrabsitan jechi keessan akka nama godhunatu beekaa jechuudha. Wallaahi dhugaa rabbiin sin jira kanaaf jennaan ani namni tokkollee akka miidhamu hin barbaadu. Namni tokkollee akka waa tokko ta'uu hin barbaadu wallaahi jechuudha. Nama natti dhiyaatan miti ani namni diinni kiyya akka waa tokko ta'uu hin barbaadu siniif gabe. Akkas Raamex dhufaniin qaba Raamex. Ya, kanaaf. Hai Bonica, assalamualaikum. Raamex dhaggeeffadhu kalee galgala yeroo ati bilbiltu. Rosto komando, bro. Nama nagaa gaafa turan. Dhagee nagaa gaafata. Dhagee kalee galgala yeroo ati bilbiltu si jalaa kaasa jedhee dhiisee miseenjara booniyyaa irratti bilbiltu. Bilbilta mon bilbil obboleessa kiyya sa'aatii 00 booda. Sa'aatii mo bilbile maal koo qabaree bilbile. Taadaa bittirragaagga dassileenya. Maan nagoota kan jettu bilbiluu rakkoo qabu. Tijaazaan. Maal rakkoo qabaree? Namticha kana yaa rabbi Allah. No, bilbile ani jechuun diaspora biraas fararra malee. Ana wanta kanas fararuun dandeettu biroo akkuma sitti himesanii bilbila yaa ani maaliif ennaan sa'aatii akka amma mee facha ajandaa mee dhaabe amma kabiraarra jirraayee sanitti deemina boleessoo dhaabe mee takka walii galleeti anaasii walii gallee dhiifama shi nagaa gaafa dhumbanii akkami walii yaa keeti akkami nagara wallaahi nanti qoshi fuulina baraanillee baay'ee rifadhee ture beektaa kaleessa irraas amma si argennaan baay'ee tokko gammadee jira. Atau binasa berat illee si argu waan si argu. Akkasii maas hin jedhamu immoo bichaa kan keemaas hin jechuudha jira. Daarrabsiisuu barbaadde booniyee.
Siarap sutinjuru. Ay basi arrabsaan jiru maqaa keetiin si waame maal ta'in. Okay. Baga siarap sutinjuru. Bineensa jedhaan namoota bonii walaa Bineensa kabaju. jedhee raamee akkas hin No bineensa jedhu ani si caala namni mucaa kana kabajaa jiru ana maaliif jennaan sababa keetii kabajaa jira isa iyyuu gaafadhu karaa ifa ta'e wayiitiin akka bakka wanni kana inni tasgabbeessoo baay'ee kadhataanii ture hanga ammaa itti kabajaadhaan wajjin haasaa jira. Na arrabsaa ture hin arrabsine maaliif jennaan lubbuuti yaaf osoo hin taane bakka akka ittiin qabtu waan ifeeniif kan inni illee hin beeku. Amma ayyeeshi obsi ribeeksi miitii qabadhu yaadoo irra turre si dura yaadarra jirra miitii qabadhu dhageeffadhu. Miitii qabadhu siin jedhu. Please raamee na wallahi mucaa xiqqaa. Ndee maal sin godhisaa? Miitii qabadhu rimeeks. Boku bakka. Ay miitii si bira dhaqee si qabu kiyya qabadheera maal ta'ini? Hai. Okay. Akka sagalee takkanatti hin dubbanne jechuu barbaadeeti. Haga yaada kee fixadhutti. Kanaaf rimeeks irraa kaasee bonii dhageeffadhu. Kaleessa dogoggortoonni hedduun si dogoggorsiisaa turan. Haga xumuradhutti ni jalan dubbatina. Si dogoggorsiisaa turan. Har'a ammoo sadarkaa amma irra geenne kana baay'ee itti gammada alhamdulillah. Anillee abaarsa uummata kanaa jalaa rabbiin na baase takka jedhe. Dhugaa sitti maal. Miira keessa seenee tarkaanfii har'a hin fudhadha jedhee yaade. Isa san guutummaan guututti yaadne amma fiddeetiin keessa wal agarraa ati jette kuni baay'ee fudhatama naaf qabaatee jira. Keessa wal agarra waan jiru waan barbaachisaa ta'e akka ta'etti waliin haasofna. Wal agarra jechuun bari yoo ati lakkoofsa kan keetiin yookaan feesbuukan mataa keetiin ola dubbiste malee kallattii ittiin wal agarru anas si mijeessa dhageeffadhu. Ati anaasii wal arguudha. Dhageeffadhu. Akka nama kamiittu kana durallee misee jira waliin haasawaa turre manuma kee keessa waan ta'eef. Amma ammoo kana booda karaa lakkoofsatiinis ta'ee kallattii anatu mijeessa akkaataa anaasii itti waliin haasofnu jechuudha. Kanaaf jidduun seenii mee haa fixadhu. Kanaafuu inni kun jechuun bareeda. Amma ammoo namoonni biraa ol seenanii yookaan isayyuu ta'uu danda'a. Yaada kan namni duubatti deebisuu akka hin jiraanne sababni isaa ati amma anallee adaantee ifillee adaante. Maaliif takka gubattee agarte kana dura boonii yaati. Takka gubattee turte. Takka kam gubatte? Kana dura gaafa hagasuma footoon ta'e xiqqoo sun gabbaate waan uummanni kun cabacabeesi godhe hin beekta. Har'a ammoo waan guddaa jiru kana riskii kana guutuu akka waan sirraa fudhatanitti ittiin deemin duuban akkana hin tahin waan inni si godhu beekta. Jechaa turan. Waan akkanaan isas faraaroo kana obsuu hin danda'u. Waan fedhaa fidu malee. Obsi rimeeks. Wallaahi waan fedha fidda malee waan akkanaa muudii. Obsi obboleessa kiyya. Kuma harkaan qabdu barati baaduu ijjiidhaa barbaaleessoo harka qullaa jirtaa obsi. Ndee yoo dhageessitti maatii ana waan badaa afaan hin baasin obboleessoo. Obsi. Kanaaf as keessatti ati kana jechuun kan kee baay'ee na gammachiise ammallee taanaan Oromoon dhugaasetti hima. Ana caalallee si jaalatte. Wani jedhe. Rimeeksi caalallee si jaalatte. Ani nama amantii keetiin illee amantii tokko qabaachuu keenyatti illee nama gammadu nama jaalatu. Akkasuma ammoo sillee akka dubartii takkaatti nama si kabaju. Haga ammaa asoo namoota biraa asoo warra akka rimeeksi kana harka wanni akkasii sun jiraate yoona wanni kun muluun ala jira. Anas sin jedhe gammachuurraa jechuudha. Kanaafan kana hunda obsee asoonim dhagaan irra darbu asoo na arrabsan waan kana hunda baadhee har'a ga'ee jira. Obsa kiyyatti baay'ee gammada. Oromoo na galateeffadhaa obsa kiyya ka har'aan ga'etti illee jechuudha Oromoo sinillee. Na arraba qofaa miti kana fayyada wanni na goota. Na galateeffadhaa. Kanaaf ammoo ani kan isii galateeffachuu barbaadu tokkoffaa abaarsa namaa jala afaan namaa jala si galee gara keessatti wal dubbifnaa kana hayyama gochuun kan kee ummata kana yaada ummata kanaa hinjifattee hayyama gochuun kee baay'ee gaariidha. Kallattii ittiin waliin dubbachuu dandeenyu anatu si mijeessa. Ati karaa kamiiniyyuu kana wajjin naa wal arguu barbaaddaa jechuudha. Kana ammoo yaadni kiyyallee guutummaan guututti parsantii 100 naa tasaakka'uu kiyyatti jechuudha. Si fayyaduu danda'u saammat namni si fayyadu homaa harkaan qaban rimeeksiin ammas rimeeksiin ammas taa'u homaa shirinkii takka kan qabu baaduu jiru. Isii dhaallee carraa kenna naallee carraa kenna. Ofii qofa haasa'aa ati waan haasa'u takka hin qabdu as keessa obboleessoo ati dhageeffachuu. Waan haasa'u siitee ta'uu baate